Come on, look. Jetta. Bayyaaraat. Maalni maaliif fide? Qaala'insa baqataara. Qofaatti si argate si argate. Maala abbee nama dabalee olii gaffuudhee tu taa'ime. Taa'e maaloo. Yesuus. Olii gaffuudhee gara. Maala abbee gudina godhe. Isin dubbatamu. Maalin teessite fakkaata. Muuxannoon gaarii. Muuxannoo waa'ee qaala'insaa kanarratti gudiin ta'e ilaalaa namaa gadi hin ta'e malee. Waan inni na godhe tokko hin sitte maalin teessite fakkaata. Malee. Tokkommoo maalin ta'e ta'e gaddiisanii manaan bee ta'e ganamaan. Kaardiin bitatanii suuqii dhaqe. Qaala'insu waan kan wal qabatu qaala'insu waan kun waan inni na godhe sitti maqaa. Suuqiin dhaqe suuqii sana kaardii naa kennaan jedhe abbaa godhanii gaafa na jedhadhu achi kee booddee kaardii naa laatee birillaa dhagaan jedhu kiisiin keessatti dhalchee maalni gaan jedhu surree galagasheeffadhe. Maal amma jireenya irra jiraamman kan dubbatamu waaqumti akka beeku. Qaala'insu wantu sammuu galagashee jira. Sammuu koo bakka jiran jiru. Achi kee booddee. Maalin teessite fakkaata magaalaa keessan deemaa. Achi tokko harka kaasee namoota beekuu harka kaasee dubbisee achi kee booddee maalin teessite fakkaata. Ilaalee inni harka kaasee dubbisaa ilaalee mancallee deessokkee mana kee yaadadhee ol deebee gaana qeen dubbisa jedhu namicha ciisokkeera. Inni kun immoo qaala'insa ijaara jechaadha. Maaloo amee kan ta'e maal na gubadhee. Ijaarrattis rakkoo fidee. Kana namoota gaan maal rakkinni kun eegaan gaadhu mana kiimii dhaqinaan jedhan. Mana kiimii gaafa naqu. Tolee. Maalin teessite fakkaata mana kiimii dhaqee dooktariin taa'inaan jedhee achi kee booddee dooktariin taa'ee dhiiga fuudhee nama rammaree achi booddee gaafa dhukkubicha marammaree rakkinicha bira gaafa ga'u. Tolee. Dhukkubi kee argameera naan jedhe. Achi kee booddee qorichi dhukkubi kee barameera maalidha inni hin gaafadhe. Maalidha egaa gaafadhu busaadha. Waan wajji maal aseen HIV dhabu jechuu biran seeman. Maal abbii kana waaqessoo ishee. Achis hin geenye booti mo'onni galee. Achi booddee dhukkubi kee busaadha naan jedhe. Sanyii sana. Ishiin jedhe marfee tokko fudhattaa naan jedhe ishee marfee dooktarichumtu baraateera. Marfee busaa dhiisee marfee ulfaana waraane halkan guutuu naada ittana. Achi kee booddee halkan guutuu miidhachaa bulee maaltu gabba. Mana fincaanii si amee kadhaqee maali marfee fudhadhee galeeni mana fincaanii si dhaqe. Mana fincaanii gaan dhaqe. Amma. Ganama kaanii mana nu gadhiisee dha. Ammas nan qorame yaaddeettaa kan maal jireenya maal jiraachaa ramman. Sayyuu waan biraan mini. Manuma fincaanii sana itti deddeebi'a. Maal namitti na hojjete gudiina gooteen jedhe. Sirriidha qaamaare qaala'insi. Isa yoodha as koo hidhadhee jechuudha misu as koo hidhadhee akka dubartii jettee namni xachiise waan nan godhumna beelaan kana. Achi kee wadde jedhe nama guyyaa biraa maalin teessite fakkaata. Tolee. Makiinaan lixee karaan deemaara. Karaan deemaara irraanfadhee lafa makiinaa ta'an eeggatanii asii makiinaa gaya ta'e makiinaa isa tokkotti harka qabe. Kana maalitti amma gudii bakka ala gudii ta'e ramma bakka. Bakka midhaanii. Mudannoon kee kun garuu baay'ee tokko namatti tola baay'ee garuu akkamitti nama isin shakkanii sammuun kee xiqqoo mashee gadhiiseera jedhanii qaala'insi koo sammuu irratti hojjetu midhaanii malee horii fa'aa irratti hojjetu. Maraatummaa jechuun kun si rakkisa maalitti adeema kana. Qabanii asii ture. Maali bodiis ni surree keessatti maraanni. Maalitti amma jireenya kana jiraachuurraa tokko keessa buusee dhaqee mana hidhaa taa'u naa wayya maali kaya achi teessee achitti asii dhufu nyaatta kaayi malee gara koo dhiiga fifiddee koo hin cimaa beektanii. Hatee mana dhufa dhalli namaa hamoo mana naatuu fi eessaatti beektati warri wal beektu wal barbaaddettanii. Rakkisaa asii jedhe. Eetti beekta kana si jechaan. Naannoo waraabessa iyyuu saaran seemanni. Eetti beekta si jedhe namtittii kan. Dhiisaa beekaaleensu joonjesseera hiriyaa kora kan. Ati attuudha jechuudha. Attuudha kana. Qaala'insa gara faara mudaniis.
Mobaayilii nyaatte gurmaa. Bakka jireenya naa kami maaliif si godhani? Oola bilbila kee. Maamatti. Oola bilbila kee ani bakka jireenya naa kami maaliif si godhani? Maaliif si godhani maali? Jireenya naa kami? Maaliif jiraachaa hin jiran? Qaaleensa Ani ta'e. magee jiraatu kaati maali? Maaltu akkasii godhe himma Yoo haala jennu qabnu Maamatti si jedhe. maaliif boleessa godhaa maal seete? Harka dheera bakka lama jireenyi kun bila jireenyas nagee. Anu nun gawi si duwwaadhay. Jiraachaa tu sirba qabeenya. Amma si jimnee juga dapat garuu kana engadamee kan binne inaatti attuu juga Dhaggeeffadhu kaayee ammas sirriidha koo jiraachaa jirtu miti isin birrii qabdu nu warri yeessin duunaayi. maalin birrii qaba sila kana Inni bakka gaanuu gamulituutti kaane maal goona kana atti chaarjii jiru adu dhuftee deemamu chaarjii isaa Injibbu Earphone ilmoo kun afaan irra ilaal dhageessetta injibbu chaarjii earphone Chaarjii injibbu abboo jireenyaatti cimeera naa maal laa. Fidi maal Eetti eetti gagaba. Bakka Attoo jennee takka diyyuu. lama.